وان إسان سنجد كبجي دفتي منكي أرارفتشو كيتيف bahar hedduu galatoomii siin jenna ati beekaadha. Mee laal ilmi namaa wanni tokko laal yoo waan tokkorraa hin baranne mana barnootaa kudha yoo si geessa wanta akka barattu jechuudha. Baharii kana yoo ani hin fuusisiinfatti yoo ati dachiisitti dukkanaa hin jettanii kun immoo tuyyuu ooluma ka'ee jarri kun akkamitti adda bahuu dhabeef jecha intalli baddaasha waa gurbaa sihirii itti dalayde jedhee waan hin taane qaaqee waan hin taane taappeellaan taane fatii irratti illee maxxansite. bahar irratti illee maxxansitee akka jarri kun deebi'ee walitti araaramuuf sammuu kee keessa si yaane. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jira jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaadha. Baga jiraattan isiniin jecha. Congratulation. Masha Allah jennee jirra. Masha Allah isinillee baga gammaddan. Nutillee baga gammadne. Guutummaan keessanuu jaalattoonni Fatihaa fi Bahari bakkuma jirtanitti ka bahar gama jirtanii fi ka bahar gama jirtanillee biyya lafaa kanarra rabbi isin jiraachise guutuu keessanuu wallabbiin obboleessa kennaa fi Baharii Fatihaatii fi abbaa warraa isii qaalii isin yaachisee yeroo dheeraa akka malee isin yaachisee akkamitti dubbiin kun dhumatti jettanii yaadaa turtan. Ani wallaahi maqaa kiyyaa fi maqaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaatiin isin galatoonfachuu barbaada. Naaf galatoomaa isiniin jedha. Irra deebi'ee malee baga gammannee baga gammadda. Akkasiiti gaa wallaahi har'a gammachuu ibsachuu dhufne malee wanni haasoyni wanni takka hin jirtu. Akkuma gaafa rakkinni jiru walitti gaddan. Fatihaa fi Bahar maatiin jaalatamaan kabajamaan wallabuun isaanii isinillee ta'e anallee ta'e hiriyoota Baharii akkasuma hiriyoota Fatihaa ta'e isin gaddisiisee wallabbiin isaanii kun isin yaachise. Har'a mootiyyuu gaafa isaa walitti deebi'anii ilmi namaa wal dhaba aadiidha rakkoon qabu. Eega wallabee mootiyyuu yoo ammallee immoo akkuma wallabde sanittuu namni si jidduu seenee bultii ta'e tana diiguudhaaf akka gaariitti hidhatee lafaa ol ka'e ati mootiyyuu warri sirratti duulanii bultii ta'e diiguuf deeman san abbaa warraatii fi haati warraa beektuun beekan walii galanii waan san guutuu isaanii warra bultii isaanii diiguuf ka'e kaan asitti kuffisanii kaan achitti kuffisanii ofii fiitii dafanii walii galanii qabbana mana ofiititti buusanii ilmaan ofii keessa ta'anii akkasitti hammatanii wajjin gammachuu isaanii ibsachuu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Baga gammaddan irra deebinee ammallee ijji hamtuun isin arginii wajjin jiraadhaa jaalala dheeraa wajjin rabbiin umrii dheertuu wajjin isin haa tursiisu ilmaan keessan ilmaan barakaa rabbi isin haa godhu isiniin jechuu barbaada. Afaan kiyyaa fi afaan kabajamtoota hordoftoota kiyyaatiin. Hordoftoota kiyya gaa isinillee eebba shaashaa itti godha. Har'a mootiyyuu takka gaafa jarri akkasitti wal dhabanii Fatihaalleen asii addatti waan biraa haasa'u Baharillee asii waan biraa haasa'u. Gadda san malee akka uumatti jarra kana walitti deebiif namaaf yaaduu fi sagalee tahuu malee takka akkanatti gammanneen beeynu. Ana madura wallaahi dhiyoo tana gaafa namni hedduun gabbahee waa haasa'u san jechuudha. Kijibduun asii achi waa haasa'u san Bahar akka gabbaatee warroota waan hin taane Fatihaa irratti haasa'anii mataa Fatihaa dhukkubsan kana gabbaatee deebii quubsaa kennuufi qabda jedhee yaamicha godheen jira. Akkuma san yaamicha kiyya dhaga'ee fedhu mootiyyuu duraanillee haati warraa isaa kabajamtuun Fatihaa dhiifama gaafattee jirti. Kana waan ta'eef dhuftee akkasitti nullee kabajjee haadha warra keetillee kabajjee hordoftoota keetillee kabajjee ilmaan Oromoo kabiyya keessaa fi kabiyya alaa waan isaan siin jedhan kabajjee dhuftee mana kee araarfachuu keetiif Bahar hedduu galatoomii siin jenna ati beekaadha. Akkasii gaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gammachuu waan haasanillee nama harkaa gata hedduu gammanne warroonni mootiyyuu mee laal ilmi namaa wanni tokko laal yoo waan tokkorraa hin baranne mana barnootaa kudha yoo si geessa wanta akka barattu jechuudha. Warroonni Baharii fi Fatihaa addaan diiguuf gonni isin hin seenin hin jiru, wanni isin haasayin hin jiru, konkolaataan isin hin kaafatin hin jiru, motorsaayikilli isin kaafatan hin jiru jechuudha. Jaruma kana addaan diiguuf laal ati ka waa haasoytu ka nama addaan diiguuf deemtu bakka kana keessatti akka ati fokkattu akka ati salphattu mee laali. Har'a gaafa maatiin faamiliin jaalatamaan Baharii fi Fatihaan dhiifama walii godhan ofii isaanitti dhiifama walii godhan malee warra isaan jaalatu warra isaanii sagalee ta'e warra ammallee Fatihaa bira dhaabbatee hin waamne jechuudha. Haa galatoonfatan malee. Bakka kanatti namni toltuu dalage fakkeenya isinii haa ta'u har'a Fatihaa fi Baharilleen
Sayid keenya gabbahanii akkasitti galatoonfata. Sayid keenya ammallee galatoon. Waan toltuu malee waan hamtuu takkaa dalageen beeltuu bultii jaartaf jaartii keessa seenne yoo ka seentullee taate akkaatama jara kana itti walitti fayyiftu malee akkaataa hammeenya takkaa dalageen beeltuu ammallee bakka hulaa nagaa malee hulaa kayrii malee hulaa sharii rabbi sin baasinii ati duraaluu beekadhaa beekumsarra rabbi ammallee si dabaluu jedha hordoftoota kee isinillee naaf eebbisaa isiniin jedha jechuudha akkuma isaan eebbisan dirqama nama bahar galatoonfate nama fatiyaan galatoonfate nuttillee jaalattoonni fatiyaa fi baharii galatoonfachuun dirqama kennaa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kee. Kana waan ta'eef warri mootuyyuu dantaa teessaniif jettanii asii nama tokko biraa jaalala argachuuf jechanii asii mootuyyuu waan adda addaa walitti dirtanii bakka kana keessatti waan adda addaa barbaadan namaaf nama addaan hiiguu barbaadan bultii namaa balleessuu barbaadan asirraa fakkeenya fudhadha. Yoomillee taanan asirraa fakkeenya fudhadha. Yaa akiyyoo namni waldhabe rabbii keessa sodaadha. Akkamitti jara kana walitti deebifna fedhu maatii mana takkaa faamilii haa ta'u fedhu hiriyyaa haa ta'u fedhu hiriyyittii fi hiriyyitti haa taatu. Akkuma fedhu ollaa haa ta'u ollaa lamaa wajjin jira akkuma fedhe haa ta'u akkamitti waan kayrii waan toltuu dalaynee warra waldhabe kana walitti deebifnaa yaada malee akkam goonee hamtuu jidduu isaanitti neenee addaan fageessinee akkamitti addaan bittisina jettanii warroonni yaaddan akkuma kanaa jechuudha la jarri lamaa waldhabe ni araarama ati mootuyyuu bilaashumatti dirretti haftee fokkatte كفتيها دي قرتلي قرا فتيها قرتي قلتهم كمو فتيها تريفتي بحر اللي تريفتي أكوان بحري كان هركاك أبدو تركان في بحر رتي فلتي وان سمون تياد دي جتي بحري كان يو أني فوزيسين فتيها يو أتدتشيسي تدو كناهين جتني والله وبالله كون موت يولو مكا ايجر كون أكمت أدبه أبيف جيتشا انت اللي بداشا وقربا سهري اتدالي دجري وان انتانك آكي أكر تيميري سماتو غلطة أبي وان انتاني هاسي فتيها اللي أفتي آرسي أكا إسين ستي آرتو غوتي ميولي إجمتامين غباتي أتي في بحرين كون كاليس أباور رئيسيك أهلين فتيها ولين صاحبة ترتن وجين ياچو ترتن وجين دقو ترتن وفتول فكاتا وفتشو ترتن هر ربين غلطني هاقهو فتيها في بحر ولت ديبئني أرارمان أتي مو هر مقالمتنا كيس جرتا جرّي أكاتي بربادتي أدان هنباني جيمني أتتبتسي في مجوفني مي أكامتي دقارا كان أغر تولي مي أكامتي أغر تري كاتلتو دلائدي باهرين غرسيتي يا بار بلتي تيديقون سريمي تيجتي غرسيتي أيوة بريد اتقام مدار أغافة سرين كي بكاقه جرّي ولدت على رمكانا اتقام مدار جيشو إشو وانا تبربادو سيتي كفتيها بريد آباتي فتيها وبلتي تينقالي دوبرتين غرابة لدو بحرين أما اللي ديفما غافدو أفسي في بلسا إسا إرتري جتني فتيها غرستني اللي نمو إيشو فتيها غرسا كيسا نسنين أجيبتي غم الدم فيرين كيسا بكي سني كيغا لما غم تشيسا واني أتجارة تكاليس أتدابتي جنكم تيف إيشو أسيا بار دابت أسيا فتيها دابت ولدتين جرجرين أبولتي تيسا نتدابيا ولدتي أرارما إلمان كيسا نخاناتي قبانا هنكنا جتني biral abbatan ka af keessa jirtanii fi ka biyya biraa jirtanis har'a hin gammadanga tirii keessantu bakka ga'e waan isin yaaddattu bakka ga'e jaalatamtoota isin jaalattantu dhufee walitti araarame dhiifama walii godhan mana ofii keessatti galanii ilmaan ofii hammataa ilmaan ofii dhungataa wallaahi wanni akka nama gammachiisu hin jiru subhaanallah ilmaan ofii dhungataa hordoftoota isaanii galatoonfatan warri mootuyyuu hammeenya jara kana jidduutti dalaydanii akka jarri kun walitti hin deebine qoree facaasaa bultan haasaya fokkataa afaan keessanii bahe gaafa har'a jarri akkanatti walitti deebi'ee gammade dhiifama walii godhee waan waggaa addaan turre natti fakkaata jette fatiyaa wallaahi wanni sun onneetti yana raasee jechuudha hordoftoota kee faamilii akkana wal jaalatu jaarsaaf jaartii akkanatti wal jaalattu oluma kaatee yoo ittuma yaaddee waan takka malee dhaabbattee odoo hin xiinxalin addaan baasuuf waan hin taane taappeellaa hin taane fatii irratti illee maxxansitee bahar irratti illee maxxansitee fokkattee jibbamtu san akka jarri kun deebi'ee walitti araaramuuf sammuu kee keessa si yaane na fakkaata mee asirraa baradha
warroonni waa yoo namni waa jidduu nama tokkoo jaartaf jaartii haa ta'u ma fedhe haa ta'u rakkoo jidduu isaanitti uumamte dubbii san babal'iftanii sooqidee itti naqxanii akka hooqamtee dheerattu gootan mee asirraa fakkeenya fudhadha. Nama hedduutu fatihaa akkan taane karaa dongoraa qajeelchuu yaalee itti milkaa'uu dhabee cabee manatti gale. Nama hedduutu baarillee fatihaan tun siin taatu jedhanii akkan taanetti dongorsanii hanga inni mana ofiitti bahee guyyaa 22 guutuu ala ture mana ofiitti deebi'ee jechuudha. Warroonni waan san dalaydan guutuun ka fatihaa karaan taanirra kaa'uu yaaddanii fi kabaariin karaan taanirra kaa'uu yaaddanillee har'a gaafa jarri as deebi'ee isin guutuu shikikim godhee lafatti isin darbee dhiifamu walii godhu mee maal barattarree kanarra? Ebar wallaahi wanni gaafii natti mee maal barattarree kanarra? Nama jechuun yoo dandahees yoo dadhabees namuma yoo rakkoon jaartaf jaartii jidduu ta'e hiriyaa jidduu ta'e ollaa jidduu ta'e uma fedhe jidduu haa ta'u keerii dalaguu fi akkamitti jara kana walitti fixa jedhee yaale malee namni waan san addaan fageessuuf deeme gaafa akkanatti namni ati addaan fageessuuf karoorfatte sun deebi'ee walitti araarame qaanfatta. Warroonni akkas dalaydan hedduun keessan ni qaanfattan. Namoonni hedduun immoo tiyyuu karama sirrii dhufanii galgala irratti katmii rabbi isaan balleessu. Galgalaan katmii nama balleessin rabbi ka jedhan suka akkanaa kana isinuu ni beektan isinii himuun baatu maqaa isaa dhahee hedduu natti ulfaate amma dura hedduu maqaa dhahe har'a gaafa gammachuu kana ammoo maqaa isaa dhahee isa gaddisiisuu hin barbaadu jechuudha. Kana waan ta'eef hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isinilleen as keessa waa irraa baratan jedheen abdadha. Wallaahi wanni fatihaa fi baahar dalayde waan hedduu barnoota namaa ta'u waan akka gaariitti namni sammuu qabu xiinxallee ilaale jechuudha. Kana waan ta'eef baarii fatihaa isinii gammannee jirra. Akka ajaa'iba isinii gammanne. Nutis isinii gammadde rabbillee malaayikaan rabbillee isinii haa gammadu. Akkuma hiriyoonni keessan, jaalattoonni keessan, hordoftoonni keessan isinii gammadan kanatti namaa fi wanni guutuun isinii gammadde kanatti jireenyi keessan umrii isaatti jireenya gammachuu jireenya jaalalaa malee hammeenyi wilii jidduu keessan hin seenin. Rabbiin hamtuu jidduu keessan isin hin seenin. Akkuma ilmaan kana waliin guddifachaa jirtan ilmaan kana guddifadhaa waliin gahaa ka ilmaan kanatti raahaa godhatu rabbi isin haa taasisu. Ilmaan keessan ilmaan barakaa rabbi isin haa godhu. Haadha xaartee abbaa xaaree ilmaan kana barsiifatee bakkaan gahee ilmaan kanatti raahaa godhatu rabbi isin haa taasisu jechuudha. Wallaahi du'aa hima isinii godhu malee wanni jennu takka hin jiru. Wanni akka kiyyatti akka sa'iditti hordoftoota kiyya wanni guutuun na harkaa badee jechuudha gammachuu keessa. Kana waan ta'eef hamtuun jidduu teessan hin seenini hamtuu jidduu teessan seenuuf deemtu akkuma amma ofirraa dhohitan kanatti ofirraa dhaamsa kiyya. Inshaallah baar ani mana keessa duraan olii gad deemuu hin baranne amma mootiyyuu mana keessa taa'uun fedhuun hin deemaa jette. Hin deemin oguruu hin deemin haati warraa kee si yaadde ilmaan kee si yaadan akka malle si yaadan ilmaan kee bira gad taa'i ilmaan kee hawwii ba'i haadha warra keetti akka hawwii si baatu godhi. Tamaam kana waan ta'eef biidnillahi alkariimi an viidiyoo kana hordoftoota kiyyaafin waraabde. Hordoftoota kiyya warra kaleessa yoo nuti cinqabnu nu wajjin cinqamanii dhaqaa baarii fatihaa walitti araarsaa miidiyaa kanarraa gadi bu'aanuun jedhanii akka maleetti cinqaman akka obboleessa fi akka obboleettiitti cinqamtan hedduu isin galatoonfachuu dhufe wallaahi. Baarii fatihaa immoo boru bira dhaqeetiin yoo rabbi na anjesse ziyaara niin ziyaara hordoftoota kiyya waadaan isinii gala jechuudha. Gammachuu kana daranii hin jiru jechuudha gaa. Uummanni kalee yaadaa turre uummanni kalee cinqamaa fi turreetti bakka nu gahee obboleessi kennaa fi obboleettiin teenna fatihaan baar walitti deebi'anii bultii isaanii bareedduu san oofachuutti fuula deeffatanii jechuudha. Wanni kanarra nama gammachiisu hin jiru. Hedduu gammanneetiin jirra. Baga gammaddan isiniin jenna. Ammallee gammadaa. Hordoftoota kiyya amiin jedha. Share, like, subscribe gochuun immoo hin dagatina. Gammachuu viidiyoon kun viidiyoo gammachuuti. Akkuma gammaddan warri baarii fi fatihaa walitti araaramuun isin gammachiise. Like odoo hin goone hin bayinaa viidiyoo kana laaltanii. Like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa. Gammachuu gaa guyyaa gammachuu huma qabaniin wal dhiitanii mire akkasiitti hordoftoota kiyyaa hedduu onirraa isin jaalanna. Warroonni nu wajjin faana buutanii waan nuti isiniif finnu waan dhugaa addaan baafannee isinitti dhufnee wanni kun ta'uu qaba isiniin jenne nu duuka hordoftanii wallaahi yaada fi koomantiin nu bira dhaabbattee akkas godhaa nuun jettan hedduun keessan galatooma isin galatoonfachuu barbaada. Hadhaa wanni hedduu haasawta kan jirtu haasaan harkaa badee
gammachuu addaatu natti dhagahame hedduun gammadee isinillee baga gammaddanii akkuma gammannetti isiniin jenna inshallah gammachuun tana caaltee hin jirtu hamtuu isaanii rabbiin isaanirraa haa fageessu wili ammaan booda hamtuu mana isaanii seenini khayrii malee isinii jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bakkuma jirtanitti nagaa naataa isin galatoonfannaa hordoftoonni keenya kayroo rakkoo kayroo bal'oon wajjin dhaabattanii yaada nu gummaachitanii nu jajjabeessitan bakkuma jirtanitti nu jibaadhaa isinillee toltuu malee hordoftoota keenya toltuu isin yaaddan rabbi isinii haa taasisu hamtuun isinirraa haa qabamtu waan isin yaaddan rabbi galmaan isinii haa gahu akkuma isin toltuu gammachuu jaalala obboleessa keenya fi obboleettii teennaa yaadaa turtanitti hawaa turtanitti rabbii waan isin gammachiisu isinii hawu isinillee barakaa nu godhadhaa waan yaaddaniin gala ka biyya alaa jirtan waan yaaddaniin gala ka biyya keessa jirtan yaada muraada keessa rabbi isinii haa guutu akkanuma jennee du'aa isinii goonaa isinii jedhaa inshallah hanga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti bakkuma jirtanitti nagaa naa tahaa isinii jedhaa isin jaaladhaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh